dubbiin booniyee jabaatte booniyeenis salphatte dhugaa haga kana miidiyaa irratti nama beekanii salphachuu waaqayyo namaa oolchu dhugaa rabbii jechuudha maaliif hin ashqabbatte kanaaf salphatte micoontuun jechuudha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootee kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa gootu qaba galata waaqayyo isin jecha egaa ka hordoftoota koo warroon immoo chaanaala kiyyaa baarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taasisan jira egaa akkuma viidiyoo amma irratti argitan kanarratti obboleettiin keenya tokko toora feesbuukii toora miidiyoota garagaraa irratti afarfamaa jirti jechuudha sababiin isaas qaama ishee qullaatu gadi ba'ee jedhamaa jira akkuma immoo ammas immoo viidiyoo irratti isinitti agarsiiseera akka itti isheen ashqabattu yookiin immoo of kukkuttuu jechuudha istee dhiira wajjin osoo abbaa manaa qabdu osoo dubartii abbaa manaa qabdu taate qabdu dhiira biraa wajjin ashqabatti yookiin immoo akka barbaadde taate akka barbaadetti qaama ishee waraabdee ergitii fi qaama isheetti agarsiisti jechuudha walumaa galatti ta'u waaqayyo itti nuusattaneetti nu uume garuu ofuma keenyaa fi kabajaa irraa buufne malee bakki sun bakka kabajaa qabdu bakka abbaa manaa kee qofa malee namni biraa kan arguu hin qabne jechuudha sila inna akkasitti kaabooniyeeni sagalee kana maaseetanii irraa hin balleechee sagalee kana eenyutu irratti haasa'iseetanii irratti fidanii sheek roobee irratti fidan jechuudha sheek roobee irratti fidanii sheek roobeen maal jedhaa seetanii ganamni booniyye galgalli booniyye guyyaan booniyye salaatu buuliyye karaan jannataa nama booniyye malee nama hin geessu ciisi booniyye deemu booniyye maskida dhabu booniyye maal rabbi kolfatu na qaba dhugaa dubbachuuf ka wanna ka sheek roobeessu yoo inni na haasa'u ana yeruma hunda isaayyuu haasaa isaa keessatti baay'ee tokko dazna jedhaa jechuudha inni garramus nama kofalchiisa haasofni isaa hedduu takkan jaaladha jechuudha dhugaa rabbii haasaa isaa kana rabbi natti tola maaliif baqa waanuma dhugaa dubbatallee namtichi kun dhugaa rabbii jechuudha isheen kun waan dhugaa dubbata jechuudha dhugaa dubbachuudha fi inna akkuma san jedhee dhuguma isaa jedhee ganamas galgalas micooma tanaa bu'aa gisee hundumaa jechuudha inna maaseetanii sheek roobeen kun dhugaa dubbachuudha fi waanuma dhugaa dubbata namtichi kun dhugaa rabbii namni hin jibbaa mate kan sheek roobee kana jibbu sababii isaa maali abeettanii hin jibbu waan dhugaa dubbata namtichi dhugaa irratti hundaa'ee dubbata jechuudha of qaabbeeshtu akkasuma haadha manaa isaa takkaan miidiyaa karatti argee hin beeku miidiyaa irratti baafatee illee hin beeku jechuudha maqaratti nama gaariidha innaa immoo istaaza booniyeen jedha yaa rabbi istaazaan immoo amma yookiin jaarsi booniyee kuni micayyoo waan irratti ashqaabatu beektanii hamma dhugaa dubbachuudhaaf waan inni akkatti jaalatuuf inni baay'ee jaalataa ture baay'ee jaalataa ammas immoo miidiyaa irratti bahee raawwatee maal jedha seetanii viidiyoo isaa geessanii jirtanii amshirii lubbuutii atitiyyumaa amileessi tuquu fi an addaan baasuudhaaf deemu jedhee miidiyaa irrattis dabarseera jechuudha inni beektanii hin jaalatamu dhugaa dubbachuuf taasisan kun baay'ee isa ishee jaalata garuu micoota gasan ga'uu fidite micoona gasan hin geechu micoo miti micoon harakaanni ishee gootuudhaan harakaanni ishee gootu harakkaataa miti harakaanni booniyeen gootu harakkaataa miti viidiyoota ishee baay'ee jireedha nama ijoolleen edaa namni viidiyoo isheen argine hin jiru jedhan garuu nagarreeleedha viidiyocha isaanii garuu viidiyoo baay'ee qabdii jedha micayyoo yaa rabbi edaa isheen kaarduba kutatte yana gubbaa shaffanattee jalaan hojii biraa eegalte yaa rabbi nu baasi shamarre keenya maraatti bakka maraatan carqii gatan ilma namaa kana dhugaa rabbi yaa rabbi kun maal ijoollee waan biraatii miti jechuudha isinii nama dhugattani nama dhugatina nama ifaan bilisa itti ba'a garuu keessan dhugattanii raa'attanii har'a yoo waan akkanaa kana yoo haraamii kana dalagdan odoo keessattuu shamarra abbaa manaa qabdu abbaa manaa niitii qabu isaan lamaan iyyuu isin ilaallata jechuudha maaliif osoo haadha manaa qabdanuu isiis gara biraa deemu isheen sodoo abbaa manaa qabdu gara biraa deemu isheen sodoo abbaa manaa qabdu dubartii biraa wajjin dhiira biraa wajjin haasa'uu dhiisu baqa maaliif nuti safuu beekuu qabnu akkamitti safuu wallaaltan maal taatanii safuu wallaaltanii har'a osumanii
sanuu nama ishii mucayyoo tana nama miidiyaa irratti irra caalan ishee sirriitti ishii beekanii namni ishii hin beekne hin jiru hundi isaanii hin beeku jechuudha. Namoota baay'eetu ishii beeka, nama gurguddaa ishii beekas nama baay'eetu ishii beekas jechuudha. Akkasumas taatota kanas akkasuma. Har'a immoo gaafa miidiyaa irratti ba'anii waan biraa dubbatan hedduu si gaddisiisa jechuudha. Maaliif isin jedhe beektu? Har'a mucayyoon kun hamilee ustaazaa kanaa tutte. Hin tuqamneen malee mucaan dabbi inni nama cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Malee ustaazaan kun nama cimaadha sammuu isaan cuqamne. Waan maaliif seetanii baay'ee jaalata dhugaa rabbi ani maraatas miidhana rabbi waan illee jetteen jedhin dhugaa rabbi. Hin maraatas akka ta'u sanii akka ishiidhaaf ta'u sanaan jechuudha rabbi. Waa'uma ishiitti jecha yeroo meeqa waan hedduu keessa dararaa hedduu keessa ga'e jechuudha. Garuu immoo dubartii hojiilee akkuma Sheek Roobeen jedhu ishururuu dhaachuun shaggaamati. Ishururuu dhaachuun wajjin abadan gaarii mati maaliif Sheek Roobeen itti meera gisee baay'ee itti namtichi kun jechuudha. Amma immoo asirra maal jettee raawwattee akka waan shamarri dhabamtee akka waan shamarri kutaa 11 keessaa dhabamtee sila booniyyuma malee karaan jennataan jiru boonii malee karaan jennataan jiru jette mucayyoo maali zinaan jette ila wanni hin jenne jiru jechuudha. Sheek Roobeen jechuudha. Viidiyoo isaa namni dhageessanii jirtan jechuudha. Dhugaa isaa jedhe immoo Sheek Roobeen sanani rabbi Sheek Roobeen sanan jaalladha maaliif jedhe tapha isaa malee takkaa waan badaa isaa argee hin beeku haadha manaatis miidiyaa irrattis fidee hin beekusi akkasuma takkaa waan intichi waan badaa nama waan haasa'u tokko hin qabu waanuma dhugaa jirtu lafa kaahaa waanuma dhugaa kana dubbata jechuudha. Innaa dhugaa isaa jedhee jechuudha walumaa galatti Sheek Roobeen dhugaa jedhanii akka waan kun shamarri siruma shamarran addunyaa irra hin jirre ta'e ustaazan kunis bar mucaan karaa firti itti jajjee har'a immoo kan biraa irratti jana ulaa baate jechuudha. Ani takkaa ani dhugaa rabbii mucayyoon tun miidiyaa irratti baate jedheetu hin dhiyeenne immoo amma siree keessa dabarfattee na gargaara tiirsa keetti na galchaa jechuu jalqabde jechuudha. Naa takka hedduu takka nama ajaa'iba jechuudha wanta ijoolleen keenya hojjettu keessan jechuudha badaadha kuni. Asuma dhaamsa isiniidhaan barbaada adaraa keessa shamarran teenya adaraa dhiirumatti bilbiltanii waliin haasa'inaa dhiiratti bilbiltee viidiyoodhaniin dukkana keessa waliin haasa'in koode qaama kee qullaa kana dhiiratti agarsiisaan deemin bakka abbaa manaa kee gaafa biyya kanaa galtee dhirsa keettee maatiin keetti kennanii si gurguratan qaniisa irraa akka fedhe si gochuu danda'a. Garuu har'a qilleensa irratti abbuma argiteef akkana taa'u waaqayyo nama haa lagu waa hundumaaf iyyuu waaqayyo nama haa lagu waan akkanaa jechuudha. Rabbi hedduu takka surra nama jedha waaqayyo irraa nu haa baraaru isiniin jedha obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa. Namoota viidiyoo seetti dabalus jalaan kaasinaa isiniin jedha warri misiijarii keessa bultanillee misiijarii keessan bulina harriibda qaba. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo dhiifama seerratti namoomma riikaardii gochaara. Kanaafi adaraa keessanii isiniin jechuu jaaladha. Kun asumaan dhaamsa kooti. Waan jedhu qabu kaaboonii kiyya karaatti si adeebisu kaasi gargaaraniif taasisu si agalchamee sirraa xiqqoo galaphaa godhe atis miidiyaa tanarraa xiqqoo ishee lagabbi jetta silaa of dubartiin dhirsuma bira ogeesse tolte lubbuu. Naa akkasii isiniin jedha warroonni chaanaala kiyya afaaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri taatan immoo galatoo malfaadhaa hanga viidiyoo biraa walitti deemutti baay'ee.